This is Radio Finfinne. Radio Finfinne. Radio Finfinne. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Hello, Obo Abdul Sabur. Aye. Nadagisa. Sindaga. Aye, baay'ee ulfaadhu sin jedha maqaa raadiyoo Finfinneetini. Mee atillee nama nu dhaggeeffatuuf nama sin beekne obbarsiisika. Dhugaadha akkuma atu jettetti ani maqaan koo Abdul Sabur Diinitiin jaama. Gaa kuno dhaloonni kiyyaa fi barnoonni kiyyaas kan inni jalqabee Harargee Bahaati. Achiin Yuunivarsiitii Finfinneetis baradhee achirraa fixee xiqqoo akka barsiisaatti illee high school private schoolii gartee kan Finfinnee keessa jirutti illee hojjedheen ture. Ammallee egaan biyya dhufees xiqqoo barnoota kiyyaa itti fufeen ture. Amma kuno sanuma dhugaadha har'a wanni irraa haasofnu waa'ee gartee qoqqobbii diinagdeedha. Uummanni gartee haduudaa jala jiru tokko yookaan gartee gabrummaa jala jiru tokko karaan ittiin qabsoo isaa itti gaggeessu karaan nagayaa tokko qoqqobbii diinagdee godhudha. Kunis gartee walirraa bitanii waliif gurguru yaada jiru irratti uummanni Oromoodhaa gartee jabaatee fuuldura deemuu qabaa yaada jiru irratti irra waliin mari'annaa irraan tana. Kunis gartee muuxannoon xiyya gariin akka gartee naggaadii tokkotti ammallee gartee naggaada keessattis waan hin guddadhee fi ofillee gartee naggaadii illee waan hin ture jecha waa'ee diinagdee irraas muuxannoon hin qaba. Kanumarraa ka'eetiin hin gartee wanni kuni haala gartee uummanni Oromoo haala keessa jiru kanarraa bahuudhaaf akkuma ummatoota amma duraa gartee qabsoo diinagdee gaggeessuu turanitti yoo gaggeesse gartee waan guddaadha yaada jirraa. Fakkeenyaaf yoo fudhannee amma warri Indiyaadha Indira Gaandiin Mahatma Gaandiin qabsoo non violence yookaan gartee qabsoo waan gartee waraana hin qabne sanitti gartee karaa gartee diinagdee kanatti ummata isaa kakaase qoqqobbii yookaan gartee uggura ummata bittaa gartee gabroomsaa Ingiliz irratti akka godhuudhaan Ingiliz firraa fonqolchanii kaasuu danda'ani. Fakkeenyi biroo ammaasiis ittiin fufamu akkam? Itti fufi akkasumas fakkeenya biraallee. Okay, fakkeenyi biroo amma asuma biyya Ameerikaa kana keessatti dhihootti naannoo Ferguson kanatti rakkina ture. Ferguson Missouri keessatti gaazexaan beekamaan gartee ka ummata African Americanota inni duraa gartee joornaaliin the first journal maqaan isaa gartee waan ni jaamu Amsterdam News jaamu. Gaafa rakkinni Ferguson dhalateessanii ummata African Americanotaatiin we are 1.1 trillion strong purchasing power. So qoqqobbii diinagdee godhuu qabna. No profit, no justice, no profit. No justice, no profit. Mata duree jaamu jalatti waan kana gartee uummanni African Americanota sochii kana akka godhan gorsaa ture. Kan biroo gartee amma statistics yoo fudhanne lafa Ameerikaa tana keessatti warri amantii Yahudaa qabu yookaan Juushii qabu walirraa bituu fi walii gurguruudhaan sadarkaa duraarra jiranii. Fakkeenyaaf yoo ganii fi statistiksiin akka agarsiisutti doolaarri tokko mana warra Juushii yoo seene haga manneen 22 keessa sarkuleet godhutti community san keessaa hin bahu. Lammada ammaasiis warri lammaffaadhaa uummata Aasiyaati. Doolaariin tokko
yoonii fi community Asia keessa seenaa Ameerikaa keessatti haga manneen 12 moo 13 gahuu keessa seenee gartee circulate godhutti walirraa bituudhaan walii gurguruudhaan hanga naannootti as keessa manneen 13 keessatti community keessaa hin bahu jechuudha. Doolariin tokko yoonii fi arraan tana community Oromoo keessa seene doolaarri kuni namni tokko yoo argate qabeenyaan kuni qabeenyaa dhuunfaa kasaa qofa osoo hin taane qabeenyaa hawaasaati. Qabeenyaa hawaasaa akka itti godhuu danda'aman walirraa bituudhaan waliif gurguruudhaan wal kaasuudhaan ta'a jechuudha. Arraan tana gaafa bara dabre kana artistoonni Oromoodhaa Finfinnee keessatti walitti qabamanii dhaamsa tokko uummataaf dabarsan. Yoo nagganne walirraa bitna, dhabnu wal gargaarra, duunu wal awwaallaa mata duree jaamu jalatti walgahii takka teessanii turani, which is very important. Qoqqobbiin dinagdeedhaa walirraa bitanii walii gurguruun namni hundinuu akka bayyannatu godha, namni hundi akka guddatu godha, namni hundi qabsoo keessatti akka hirmaatu godha. Kanaafuu baay'ee barbaachisaadha. Karaa nagayaatiin seenu gartee sossohuudha. Ummanni Oromoo humna akka horu godha. Ummanni Oromoo tuffii jalaa akka of baasu gargaara. Ummanni Oromoo kabajaa isaan malee akka argatu godha jechuudha. Namni jiruu fi jireenyi kabajaa hin qabne jiruudhaa miti. Jiruu fi jireenyi tuffatamaa jiraachuudha jiruu miti. Namni Oromoodhaa kabajaa ofitti godhuun yoo qabsaawe, yoo doolara isaa kana kontrol godhe, yoo maallaqa isaa kontrol godhe fi warraa bitii wal guddise hoggaas kabajaa horaa jechuudha. Fakkeenyaaf Malcolm X ummata African Amerikaanotaatiif dhaamsa guddaa dabarsee ture. Control your dollar jeen. Doolara keessan kontrol godhaa jeen. Waashan irraa fagaadhaa jeen. Sigaaraa irraa fagaadhaa jeen. Alkool irraa fagaadhaa jeen. Pork irraa fagaadhaa jeen. Diraga irraa fagaadhaa jeen. Gambling qumaara irraa fagaadhaa jeen. Garuu arraan tana Ameerikaa keessatti ummanni Afrikaan Ameerikaanii bu'uura dinagdee jabaa hin horre akka nasiibatti. So mostly warri gartee amma hayyoonni Afrikaan Ameerikaanota hoggaanii fi haala kana gartee isaanii kana ibsanii wanni jaanii we are the last to be hired and the first to be fired. Nuti yoo namni biroo dhabame qofa nu mundeeysanii yoo ammas arihuudha dura kaari'amu nuyi jechuudha. So bu'uura dinagdeedha namni hin qabaanne jiruu hin qabaatu jechuudha. Amma haalli kuni biyya keenyatti yoo deemne fakkeenyaaf ammaan tana biyya kanatti monopoly capitalismiitu jira. Dinagdeen biyya Ameerikaadha, United States monopolize taatee jirti. Har'a lafaa keetiin gartee kaampaanii gurguddoodhaa wajjin giant corporation wajjin gartee compete godha. Niin dorgoma yoo jette you cannot. Keetiin farmaasii tokko banadha yoo jette it's very hard to survive. Yes. Jiraachuun maalii fi akkuma beekamutti kaampaaniilee gurguddootu farmaasii irraan godhaa jechuudha. So haalli kuni osoo hin turre osoo baay'ee hin turre biyya keenya mudachuu danda'a jechuudha. Arraan tana warri gartee wayyaanidha effortii qabanii mega corporation multi-billion dollar capital qabu qabanii arraan tana Masfin engineering qabanii. So monopoly capitalism in biyya keenya fiduun it would be easy for them. Laafaadha jechuudha. Akkasumatti warri dur nu bitaa tureesi dinagdeedhaan
biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, Kanadaa keessatti baay'ee jabaatanii jirani. Monopoly capitalism biyyatti galchuun isaanii waan hin oolamne hoggaa kana Oromoon dirree keessaa baatii jechuudha. Oromoon dirree dinagdee keessa itti taphanne keessaa baatii jechuudha. Kanaafuu walirraa bituun waliif gurguruun bu'uura dinagdee keenyaa akka jaarru nu gargaara jechuudha. Dhugaa. Obbo Abdusabur ati waan kana kan horatteef at least waan keessatti guddatteef Oromoon nagadan beeku. Oromoon abbaa qabeenyati lafa qabaa hin qotaa hin galchaa akkasitti malee experience biizinasii kana hin qabu akkamiin sadarkaa sana ga'uu danda'a jettee yaadda? Well, where to start? Eessaa jalqaban? Bakki irraa jalqabu I remember gaafa nuti dur garteen naggannu qotee bulaan maallaqa isaa baankii kaayachuun beeku ture. Fideetti nu bira kaaya nu amana naggaadeen kun fuudheetii turn over itti godha maallaqa kana itti hojjeta jechuudha kaayee fi ofirra. So arra qotee bulaan akka durullee hin jiru amma gartee dachi qabaachuun ooyiruu qabaachuun soorsii dinagdee guddaa ta'uu ni mala madda gartee burqaa dinagdee guddaa ta'uu ni mala. Qotee bulaan ilmaan isaa barsiifatee magaala galfatee magaalatti ofii ooyiruu sanirraa gartee naggadaa qonnaa sanirraa gartee inkamii argatu kana biizinasatti naqaa akkasitti gartee yoo sossoo'ee waan gurgure kanarraa nyaachuu waan gurgure kana itti fayyadamuu qofa osoo hin taane waan gurgure kana invest godhe naggadarratti invest godhe akkasitti ilmaan isaanii illee hojii argisiisee fi hojii uumee fi nama birootillee hojii uumuuf danda'a jechuudha. Yoonisi gartee Oromoon bayyanattee ofii yoo irraa binne horiin kun keenyumaa yoo kajechi taate waan guddaadha. Baadiyyaarraayis qonnaa qotechaa ooyiruu ooyirurraa oomishachaa magaalatti biizinasa yoonii fi invest godhanii hojjetan irra caalaadha faayidaa guddaa ta'a jechuudha. Investmentiin biroo ammallee gartee ijoollee fi barsiifatanii bakkaan yoo ga'an maali nagganni gartee ammayyaa wajjin salaxanuudhaa wajjin waan deemu yoo ijoollee barnoota isaanii barnoota keessa dabarsan akkaataa itti naggadan ni beekan jechuudha. Kan dhibii ammaas faayidaan walirraa bitanii walii gurguruu qabu. Yoo Oromoon nuti walirraa binnee walii gurgurraa yoo jaan taate namni biroo gartee Oromoon ta'in kana gada qabuusi kana yoo beeke nama Oromoo mindeessuun ni mala achi keessatti jechuudha. Nama Oromoo hoggaa mindeesse namni Oromoo kun tokko dalagaan baatee fi hojiin baateef jechuudha. Lammada ammaas knowledge yookaan beekumsa naggata kanaa argataa jechuudha. Beekumsi hoggaa seene deebi ammaas naggata san keessatti afaan Oromoo ni guddata. Aadaan Oromoo ni guddatti. Amma biyya kanatti Ameerikaa kanatti specially gara amma kun akkana California yoo deemte Arizona, New Mexico, Texas bakka Ispanishiin guddatu kanatti yoonii fi biizinasi tokko banatte dukkaana tokko yoo banatte dirqama intala takka afaan Ispaanishii beektu kaa'uu qabda. Ni beektaa uummanni Ispaanishii kun yoonii fi namni afaan Ispaanishii dubbatu yoo hin jiraanne ol seenanii sumarraa hin binne. So example kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Jarri kuni tokko afaan isaanii guddatee fi lammada namni isaanii mindaa'ee fi sadaffaa aadaan isaanii dagaagdee jechuudha suuqii san keessatti.
ati abbaa qabeenyaa san ijaan hin agartu bar. Namuma Ispaanishii ka suuqii san keessa dhaabbatu agartaa jechuudha. So in the future what happens? Namni kun knowledge harkatee jechuun knowledge businessa. Ofiif deemee banataa jechuudha. Beekarii takka yoo fudhatte beekarii sana hoggaa gurguru nama isaanii hoggaa naqaniif namni kun suutatti gartee akkaataa itti beekarii kana gartee godhan tolchan agarsiisa jechuudha. Harkachuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoodhaa karaa gartee qoqqobbii dinagdee godhuu kanaan baay'een siif dubatti hafnee jirra. Har'a uummata Guraagee irraa baay'ee barachuu dandeenya. Guraageen nama ofii malee nama biroo hin mindeessitu. Deebi'ee ammas siistama quubii qabanii maallaqa kana quubii fudhatanii immediately invest godhanii. Quubii jechuun kan dabaree tokko walitti guuranii dabaree tokko nama tokko kennan. Akkas kunoo amma ni fudhataa yaa hoggaa kaapitaala kana fudhattee invest godhan jechuudha. Quubii kana maaliin firraa baasanii bu'aa achi jalaa argatu saniin firraa baasa bu'aa saniin faayidaa saniin. Every month kaffaluudhaan. Profitii san gartee profituma maallaqa isaadhaan ol kaayatee profitii isaatiin firraa baasa jechuudha quubii san inni. So gartee siistama akkanaa kanaan Guraagee irraa baay'ee barachuun ni danda'ama. Guraageen ofiif malee walirraa hin bittu. Ofiif malee walirraa hin gurgurtu. Deebi'ee ammas uummanni Qinijjit jaaniin gartee dhaabni siyaasaadha. Gaafa 1997 yookaan 2005 akka Awurooppaatti qoqqobbii wayyaan irratti godhaa jeen gartee jaanii zamana san uummanni san dhaga'ee duba gartee uummata wayyaaneetii fi warra gartee firoota wayyaaneetii fi hariiroo warra isaanii wajji qaban hundaa'u nagada isaanii hedduu affektiif ta'ee jira jechuudha. So Oromumaatu if dubatti hafe waan kanaan malee uummanni biroo biyyuma san keessattuu ofiif walirraa bitaa, ofiif walirraa gurguraa, ofiif wal kaasa jechuudha. Asirratti waan gaafachuu barbaadu warri biyya keessa jirulleen tokkoffaa wallaalumarraa haa jennu waan biraallee haa jennu biyyuma Ameerikaa yookiin biyya Awurooppaa keessatti fakkeenyaaf Kaalifoorniyaa, Minisootaa, Atlaantaa, Joorjiyaa, Teksaas iddoo jiru kana hunda keessatti reestooraantiin Oromoo tokko jira. Istoorri gugurdoon Oromoo jirti. Inshuraansii kaampaaniin ni jira. Kaar diilariin ni jira. Wanni Oromoo biizinasii ta'e dhaqanirraa bitatan jira. Wanni quba qabdi wayi jira. Ni jijjiiranii garuu maal si fakkaate dhugaadha amma Oromooni gar tokkoonis walirraa bituudhaas ni qaanfata. Dhugaadha walirraa goraachi namarraa goree deema. Walirraa gora waa'ee amma waan kanaaf duba yoo deebisee ilaalte Oromoon walii kannuu bare malee waliif gurguruu hin barre. Dur Oromoon aanan waliif kannaa waliif qixa. Akkuma odaan gaafa kaan jeessan Finfinnee keessatti bakka maarree biddeenaa bakka jaan takka dhageessee miti. Biddeena kana bilaashissii kan nama siin gurguru. Walitti gurguruun wal saalfachuudha. Inni wal saalfata. So aadaa santu nutti as bahee jira jechuudha. Kanaaf garuu aadaan kun jijjiiramuu qaba. Tuffii jalaa bahuudhaaf jijjiiramuu qaba. Har'a uummanni Sidaamaa mana Oromoo tokko dhiisitii fakkeenyaaf amma eventiin Oromoo tokko yoo jiraate ijoollee Sidaamaa ta dhuftee eventii Oromoo kanatti hirmaattu hin agartu. Totally nan zero. Garuu Oromoon baay'inaan dheetti yoonni fi aadaan eventiin warra Amaaraa warra Sidaamaa yoo jiraate. Maal eventi reestooraantii isaaniitiin uummatatu nyaachaa oolami? Yaa nuti gartee gaasoo qoqqobbii akkanaa kana gartee hin beenu jechuudha. Amma fakkeenyaaf gamee if diboo deebine naggada jechuun maal jechuu yoo jenne tokko naggada
hojiin waligalatti production sector jira. Sector gartee oomishuudhaati jira. Distribution sector jira. Gartee waan oomishame kana gurguru, naggadu, retail godhu, wholesaling kun hundinuu gartee distribution keessatti ilaalama. Service sector jira. Tajaajila kannuu gartee kanaatu jira jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf ilmi namaa seenatti hoggaa laalle sirnoota shaniitu dabree jira. Sirnoota shanan kana keessaa fakkeenyaaf amma gaafa duraa amma ilmi namaa hojuma lama qaba. Hojii takka horii qofa tiifachuudha ture. Walirraa bitanii walii gurguruun hin turre. Namni ooyiruu qotachuu jalqabuun amata 10,000 dura. Amata 10,000 asitti. Division of labor hin jiru. Qonni kun gartee ka jalqabe amata 10,000 achi duratti gartee horsisee buluma jechuudha ilmi namaa kuni. So lakkuma gartee division of labor kuni heddummaachaa deemuuni ilmi namaa walirraa bitee walii gurguruu jalqabe jechuudha. Amma darajaa yoo ilaalte biyya keenyatti niitiin baadiyyaa takka maaliif magaalaa deemtaa hoggaa jetteeni gaazaa fi sogiddaan bitadhaa siin jetti. Dhuga. Amma afaan Oromootti jecha Oromoo grocery'n kuni hiikaan qabu. Grocery bitadhaa jechuun hiikaan qabu. Just the exact one in gartee equivalent termin ka grocery da gaazaa fi sogidda. That's it. Kanu. Baadiyyaan teenya they have everything. Waa hallee qaban. What is lacking is gaazuma fi sogidda qabani jechuudha. Nyaata itti meeffattu ka halkan lambaatti qabsiifattu jechuudha. That's it. Akkasi. So division of labor in heddummachaa hoggaa deeme common currency barbaachise jechuudha. Which is maallaqa jechuudha. At one moment amooleetu ture jechuudha. Namni amoolee walirraa bitee walii gurguraa jechuudha. Deebi'ee ammaan tana maaleenii dhufe jechuudha. Maallaqaa walirraa bitanii walii gurguruun dhufe jechuudha. So Dhagaraan jiran tokko turre dur. Dhagaraa waan akka amma amolee ga'u dhagaraa tokko walii kennanii wal geeddaranii lafa si'etti qabdee fudhadhu jettee dhagaraa tokkichatti gurgurtee deemta. Dhugaa san malees ammas gartee midhaan walii jijjiiruun midhaan sogiddaan jijjiiruun kunis gartee numa ture. Oh amma dhaloota keenya iyyuu hin jira jijjiirran. Sure bartering gartee amma duuba gaa yoo gad deebine maalleen kuni maali haa jennu. Maalleen maal represent godha. Horiin maalleen kuni maal bakka bu'a yoo jenne value bakka bu'a. Humna keenya ka gartee dulloomaa deemu kana gurguranneeti maallaqa jijjiirra jechuudha. Yeroo keenya yeroo rabbi nuu kanne tana gartee yeroo tana itti faayidoonneeti maallaqa kana jijjiirannee maallaqa kana ol kaayyannee gaafa humni teenya dhumte itti faayida'uudhaaf gaafa dulloomne jechuudha. Gaafa yeroon teenya achisiite itti faayida'uudhaaf humnaa fi yeroo kana maallaqa jijjiirree ol kaayyannee jechuudha. So maalleen value represent godha humnaa fi maallaqa humnaa fi yeroo teenya itti kan jechuudha. Second lammada maalleen maali yoo jenne maalleen fayyaadha. The fact that maallaquma qabaachuun kee kunu nagaya sammuudhaa tasgabbii sammuudhaa sii fida jechuudha. Namni tokko yoo sammuun isaa nagaya taate qaamni isaa hundi nagaya ta'a jechuudha. Maaliif abdii qabdaa jechuudha.
ani boruun kufu waan hin yaadu nan qabaa bakkaan buluun hin qabaa waan hin uffadhuun hin qabaa yaada jiru maallaqa qabaachuun kusiif ta'e jechuudha. Hiraar irraa si baasa jechuudha. Sammuun ta'e akkan shoorar kooyinis si godha jechuudha maallaqa qabaachuun. Kaan ammas gammachuudha. Maaliin mataa isaatti gammachuudha. Gammachuun kuni karaa sadiin itti gammadda maallaqa. Maallaqa kana hoggaanii fudhattee shoppingii gootu. Supermarket deemsee hoggaa bitattu hin gammadda. Lammada maallaqa kana fuutee yoo hiyyeessetti gargaarte maallaqa namaa kennuun gammachuu guddaadha. Sadaffaa get pleasure by saving waan dantakaa jira. Maallaqa kee ol kaayyachuudhaan gammachuu ni argataa yaada jiru. Gammachuu argattee jechuudha. Maallaqa kee seef godhuun mataan isaatu gammachuu guddaadha jechuudha. So akkuma jennutti maalinni fayyaadha, maalinni humna, maalinni gartee gammachuu siifida. So yoggaa doolaara qabattee ati dukkaana namaa tokko ol seentu namichi saniif maal geessisteef humna geessiteef value geessiteef gammachuu geessiteef fayyaa geessiteef all these things doolaarri tokko kan hundi keessaa qaba jechuudha. So transfer goote jechuu waan qabdu hundaa. Yoo ni community keessatti yoo walirraa bittee waliif gurgurte yoo so all this value jenne kuni humni jenne kuni gammachuun jenne kuni ammas gartee fayyaan jenne kuni community keessatti haftee jirti jechuudha. Ammaan tana obbo Abdul Samad Abdi Sabur ammaan tana Oromoon educator ta'ellee hin jira waa hundaan illee ni jira. Ammallee aaduma santu influence godheeti amma warri Amaaraallee qabdu business makanallee biyya alaa keessaa hin qabnu. Ammas influence masantu nu keessa jiramoo what's wrong with that? Well, dhugaa gartee namni amma namichi tokko tokkilee gartee Oromoon nuti riskii fudhachuun feenu. Business has a risk. Yes. I myself, I took a risk. I lost a business. Garu san considering go to bete. Okay, I lost a business, but I got a knowledge. Yeah, you got a knowledge. Okay. But no target danger, right? So risk is the nature. Oromon jenamichi tokko nuti maallaqa qarshii 30,000 qabatte. San if dura keessattuu ijumaan laalu barbaaddaa je. Invest godhuun feetu na duraa dhuma shakkitaa je. So nam business ni gartee riskii qaba. Riskii sanis fudhachuudha. Yaa invest godhuudha akkas gartee garuu gaa waallee nu gaa dhawaatumaan barnootumaan gartee deema. Duuba fakkeenyaaf amma namni tokko yoggaa walirraa bitee walii gurguru. Maalinni san yoo fi hawaasa san keessatti yoo ka oolu ta'e maalinni kun boru kiyya ta'uu ni mala. Through what? Transition through marriage. Yes. Ati amma tujjaara gartee waan ni guddaa qabda jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf amma namni caalaa jaamu tokko qabeenya guddaa qaba. Kaan gammachiis ka jedhu kuni namni jaamu tokko intala qaba. Ilmi caalaadhaa intala gammachiis yoo fuudhe horiin caalaa kuni mana gammachiiseene jechuudha. In another way around. So community keessatti hafaa jechuu maaliin kun jechuudha. Transfer godhaa jechuudha. Kadibii amma fakkeenyaaf Oromoon yoonii fi walirraa bittee walii gurgurte humna siyaasaati illee ni ta'a jechuudha.
amma biyya keenyatti yoo fudhatte mootummaan haga ammaa jiru hundinuu hacuuccaan akkanatti gartee uummata ittiin hacuucu karaa gartee siyaasaatiin humna waraanaatiin warra gartee basaasaatiin intelligensiidhaan mana hidhaatiin kanaan gartee uummata keenya doorsisaa ajjeesaa hidhaa tumaa gartee zaliilii fi araaraafama itti buusaa jira jechuudha. Yoonii fi namni keenya walirraa bitee walii gurguree qoqqobbii gartee mootummaa tanarra kaa'ee mootummaan tuni waan humna poolisaa kanaaf kennitu gartee at least irraa xiqqaataa jechuudha. Baajeta mariidhaa kanaan gaggeessu gartee irraa xiqqaataa jechuudha. Baajeta gartee warra dahannati yookaan gartee uummata basaasaan gartee jiraachuutu kan irraa xiqqaataa jechuudha. Hoomaa waraanaa kan isiin bulchitee gartee biyyaan rooraastee biyyaan sodaachiftee biyyaan ajjeestee biyya gartee itti bulchaa jirtu kana harkaa xiqqaataa jechuudha. So dhiibbaa guddaa gartee ergodhaa gara siyaasaatiinis gartee siyaasaa faayidaa siyaasaa guddaa qaba jechuudha. Sure. Amma seenaatti hoggaa laalle biyyi keenya sani biyya agartee namni nama ajjeesu tokko namni nama hidhu tokko akka gartee jeenaatti ilaalamu jechuudha. Namni immoo nama ajjeesu namni namarratti gartee roorroo godhu akka aadaatti silaa cruel nama jaaniin ta'uu qaba jechuudha. Gara jabeenya jechuudha. Cakkaanyi isaan jaansan silaa maqaan kanaatu bahuuf qaba. Nama gartee cruel ta'ee nama gara jabeenyaa kana nama hamaa nama baalagee nama gartee nama ajjeesu nama kanaani jeenaa jennaan. Victimii kana immoo ni tuffanna nama saaxilame kana ni tuffanna ni arrabsina gadi galoo goona duuba aadaa san keessatti guddanne aadaa kana keessa jirra jechuudha. Uummanni Oromoodha har'a yoonii fi seenaatti ilaalte warri habashotaa kuni zamana masaafinti waan jaantu jira. Zamana masaafinti kana keessatti seenaa warri habashaa qabu seenuma lolaati. Seenaa lolaa malee hin qabani. Seenaa nagaa hin qaban. Waluma loluu osoo wal lolan osoo wal dhawan gartee qabeenyaa uumamaa mancaasan. So yoggaanii fi kana qabeenyaa uumamaa mancaasan beelaatu dhufe jechuudha. Amma ni beeyta akka seenatti yoggaa laallu waraana Minilik wanni gartee reinforce godhe humna akka horatu ko godhe yakkifu kan rahaab ka jaan tokko ture. Santuu gartee uummanni gaa beelofnaan kaajeen gartee biyya dammaa biyya dhalaatiin isinii qabaati na jala nafaana bu'aa jeen garte. Santuu reinforce godhe jechuudha. So in comparison to gartee zamana masaafinta ammaas warri gadii kuni warri gartee kuushii warri Oromoo fi uummanni gartee gara saawuzii kuni aadaa dimokiraasiitiin buluu turani. Gadaa sistemii qabanii mootummaa kabajanii heeraaf seera kabajanii jechuudha. Amma karaa amma baha gartee Oromiyaatti yoo ilaalte dur maal nun jaan agartee gaafa mana barnootaa keessa jirru ijoolleen Sidaamaa tuni maal nun jetti isin nafiin qabdanii jaan akkamitti yoo gaadetteeni kani mancaa harkaa qabu yoo dhoyitellee sin dha'uu sin ja'a. Mancaa immoo harkaa qaba yoo ati isa deemtee dhoyitellee mancaa sanin sin dha'uu sin ja'a. Imagine maal jechuudha. Nu amma biyya kana hoggaa dhufnee biyya guddatte kana hoggaa dhufnee nama tokko
nama si dha'u hin dhawini jira. Waay crime hin deebisuu hin qabdu sin ja'a. Yakkaan deebisuu hin qabdu sin ja'a. Wanjalaan deebisuu hin qabdu sin ja'a. Imagine namni keenya hagas takka isaan dura kutee jira jechuudha. Kana duuba gartee warra heeraa fi seera kabajuu fi warra heeraa fi seera kabajnee warri dhufe jechuudha. So mancaan isaan dhabuun kuni gartee gowwummaa itti fakkaatee tuffii nutti fide jechuudha. So tuffatamuu jalqabne jechuudha. Gadi nu laaluu jalqabanii jechuudha. Kanaafuu tuffatama kana jalaa bahuudhaaf uummanni Oromoo jijjiirama aadaa fiduu qaba. Jijjiiramni aadaa kuni walirraa bitanii walii gurguru diinagdeen of jabeessu tuffatama jalaa ni baanaa jechuudha. Nama siin tuffadha jirurraa bituun daranuutu na tuffadhu jechuudhaan. Of arrabsuudha nama siin tuffadha jisanirraa jedhee gartee humna godhuudhaaf jechuudha. Akkasi. Amma Oromooni dhugaadha nama jaalatti. It's something good. Nama kabaji. Something good. Gartee nuti faranjiitu dhufee nu keessa dalaguu ture warra Giriikii nan yaadadhaa umrii tiyyatti. Faransaayotaa dhufee dalaguu ture. Yemanii dhufee dalaguu ture amma magaalaa Direedawaa kana warri ijaare Yemaniidha. Magaalaalee xixiqqoo amma baha Oromiyaa keessa jirtu warri ijaare Faransaayota Giriikota buna bitan maal bitan waa meeqan deema gurguran beete. So nama hedduu dhufee dalagaa jechuudha. Uummata Adareetu dhufaa, Guraageetu dhufaa. Ironically karaa gartee immoo faallaa saniitiin yoo deemte amma fakkeenyaaf Gondar keessa Guraageen takka dhaqee biizinasa banachuun jabaadha. Heeraaf seera isaanii keessatti namni tokko achitti laayisensa biizinasaa tokko yookaan gartee hayyama naggadaa tokko baafachuudhaaf nama magaalaa Gondar keessa amata 7 jiraate ta'uu qabaa jechuudha. Guraageen irra Maqalee keessa hin jirtu. Gondar keessa hin jirtu. Oromoo keessa jiran. It's good. Maal gartee service irraa arganna. Garuu what is bad is that yoggaanii fi jarri dhufe kuni afaan keenya hin fudhannee afaan namaa nuuf fidan. Afaan isaanii nu barsiisan. Aadaa keenya hin fudhannee aadaa namaa nuuf fidan. Hoggaasa gartee social responsibility isaanii yookaan nu gartee dirqama hawaasaa hin baane jechuudha. Yoonii fi jarri kun nama keenya nuuf hin mindeessine dirqama hawaasaa hin baane jechuudha. Imagine amma beeytee amma lafa kanatti amma Ameerikaa kanatti yoonii fi community keessatti fiddee business tokko gadi dhaabde nama community kanarraa hire godhuun dirqama keeti. Community nama kana dhuftee isa kana agartee sirraa bitti jechuudha. Business keessattillee si guddisi jechuudha. Garuu ammoo karaa keenyaan wanni akkasii amma Guraageen akkas godhaa hin jirtu. Nama keenya mindeessaa hin jirtu. Amma fakkeenyaaf warri Guraagota Itoophiyaa andinet kana leellisan. Yoo andinatiin kun hin jiraanne nuti ni beelofnaa yaadachuu qaban. Uummanni kuni yaaduu qaban. Gondar yoo deemne arraba kan qabnu Oromoo keessatti baqqabnaa, Soomaaliyaa keessa baqqabnaa, Hadiyyaa keessa baqqabnaa, Walaayitaa keessa baqqabnaa jaanii yaaduu qaban. Isaan gartee nuti Itoophiyaa andinetirraa malee yoo kun hin jiraanne nuti ni beelofnaa, nuti naggada dhabnaa yaada juutu kuni dogoggora. Mirgi namaa haa dhiibamu irran kaayyanne yoo nuti naggadanne yaadni juusanii dogoggora. Yoo uummanni kun mirga isaanii argatan isaanillee mirgi isaanii eegamaaf jechuudha. Ammoo social responsibility bahuun ammas dirqama. Naannoo sanitti manneen barnootaa gargaaruun, mana yaalaa gargaaruun, hiyyeessa lafa sanii gargaaruun dirqama hawaasaati. Barataa lafa sanii kan uumaan qabne gargaaruun dirqama hawaasaati. Yoo kana godhan
irraa bitte irraa itti gurgurte rakkoon hin jiru. Garuu ammoo dirqama hawaasaati. Yoo ammoo lakki siin tuffadha afaan keetiin tuffadha aadaa keetiin tuffadha narraa bituu qabda yoo sin jee sangaa waan birooti jechuudha. Jarri nu feetu obbo nama keenyatu garaarraa kutachuu dide malee jarri beeknami jarri maal nu feeti waan keenya maallaqa feeti. Yaa dubbiin keeti gaaf tokko magaalaa Dirreedawaa keessaan ture. Dukkaana tokko duraan ta'a jara Sidaamaa qaba dukkaana sanii. Ante waliin jaan gaalloochuu qaachoon wasadu jaan ilmi abbaadhaan jaamete. Ammas numa deeman gaalloochuu mattuundee repeatedly, just amatuma bar like I don't know, maybe 20 years ago, 25 years ago. Amma ummanni kuni akkanatti gaalloochuu jecha maallaqa isaanii immoo ni jaalatan nama immoo ni jibbani. Akkas jeffatanii. Akkas tuffii jala agartee of baasuu barbaanne qoqqobbii dinagdee mootummaa sitin qursitu mootummaa agartee dhiibbaa sirra gooturratti qoqqobbii dinagdee godhuun very important. Hayyoonni keenya waan kanarratti hojjechuu qabani. Warri agartee artistoonni keenya irratti hojjechuu qabani. Waan agartee guyyaa tokkoo fi lama jaamee agartee dhiifamuu qabu osoo hin taane waan ammatti repeatedly agartee deemuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma communication theory gubbatti waan tokko sochii tokko hoggaa gootu ummata hoggaa beesistu agartee akka nama baatiriin deemuuti. Baatirii kana hoggaa ibsitu halkan fuuldurri kee ifaadha. Dukkanti immoo si duuba deebitii jechuudha. Yeruma takka qofaan gartee baatirii kana beekumsa kana ummata gadhiisee irraa usaan hin ta'u. Wanni gartee qoqqobbii dinagdee kuni ammatti deddeebi'uudha. Baatirii duubaan jiraachuu qaba jechuudha. Baatiriin baatirii duubaa jiraachuu qaba jechuudha. Dukkana sana haquudhaaf jechuudha. Kanaafuu uummanni artistoota keenyarraa waan guddaa dirqama guddaa eegama. Diraamaan irratti hojjetamuu qaba. Sirboonni irra sirbamuu qaba. Ijoolleen teenya gartee faaruu irratti faarfamuu qaba. Oromoon gartee rakkina amma Oromoon nafiin qabdu jaanii gartee taa'uun faayidaan qabu. Ani nafiin qabu jee namniif gaafachuudha. Oromoon nafiin qabdu jechuudha ani nafiin qabu. Ani yoo dirqama kiyya maaliin bahee jira? Ani yoo maaliin gumaachee jira jee ilmi Oromoo tokko if gaafachuu qaba raantana. Maaliifi warri Habashootaa oguu takka illee dhabamiinsa Oromoo fedhan. Tewoodiroos maal jee Aramanee gaallaadhaa fi uummata Turkii kanaan dhabamsiisaati. Meeshaa na gargaarii jeen Queen Victoriaadhaan. Eegasii booda uummanni Oromoo kiristaana akka ta'es baay'eedha. But still Aramanummaa jechuudha. Kiristaana jee namni isa hin jiru jechuudha. Gullallee irraa akka itti buqqisan quba qabdaa, Finfinnee irraa akka itti buqqisan quba qabdaa. Still nama keenya naannoo Finfinnee irraa buqqisuun itti fufaa jira jechuudha. Uummanni kun kiristaana lakkii eega takka kiristaana ta'an Aramaneedhaa miti jechuun hin jiru jechuudha. Maqaan Aramanee sannuma jira. Maali? Dubbiin amantiidhaa miti. Dubbiin jibbansuma Oromoo buqqisuudha. Waan sirna Haile Sillaasee keessattis Prime Ministeriin Haile Sillaaseedha. Qondaaltota gartee Taaddasee Birruutiin jees quba qabna. Waan Mallas Zeenaawii paarlaamaa gubbajjees namoonni beeka. Bara 2005tti Nagaasuu Gidaadaa dhufee Oosaa irratti yakki jee. I think 2007 na fakkaata 2007. Oromoon yoonni fi tarkaanfii tokkoon fuune ammaan tana booddeensaa akkuma gartee Indiyaan Ameerikaaniiti. Reserveeshinii keessatti galuu
keenyan oolamuu je santuu nu deemaa jiraa je dhaamsa nutti isaanii nu buqqisuuf deemanii je lafarra so yeah akkataatti gartee if duba deebuun hin jirretu dhufu jiraata jechuudha gadiin oliin jalaan gubbaan ummata biroo nukkaasu nu buqqisu dinagdee nu harkaa fixu kanaa jira ummanni Oromoodha soso'uu qaba muuvimentiin jiraachuu qaba faaruun adda addaa develop godhuu qabdi karaa hundaanuu diplomatically economically politically soso'uu qabna yoo gartee jiruu fi jireenya keenya akka jiraatu feene jechuudha gaa galatoomii obbo Darajee yaa baay'een natti tole dhugaa ulfaadhotilleen keessattuu iyyuu amma diyaaspooraan kun illee biizinasii yoo banatee sanayyuu harka wal qabaatee online illee walirraa bituu qabaa waan biizinasii biyya kanaa keessallee hoogale Oromoon gabaa walii dabaluu danda'a waan kanarratti namni yaada fudhatee yeroo fudhatee haasa'ee waan beeku natti fakkaatu yaada bareedaadha ulfaadhu baay'ee siin jedha galatoomii yaa sittan deebi'aa anillee yaada namaa biraallee yoon irraa argadhe waa'ee kanarratti baay'ee toopikii baay'eedha ulfaadhu kaakootu nagaan bule waan fuuldura deemuu qabu waan agartee akkuma reefu jeetti gartee yeroo takka dubbannee dhiisuu qabnu miti waan gartee artistoonni irratti hirmaachuu qabanii ammatti gartee uummata keenya sammuu isaanii keessa naquu qabnaa waan kana jechuu atis galatoomii hiree kana naa kennuu keetiif jiraadhu gaa toopikii birootiin walitti deebina ayyee nagaa bula ayyee ba galatoomii ofnan walla jini shururu jalaltiti hamtu shururu ya burtukane dama wala la benzi futengala shururu manni kenya lamen shururu olla wal bira shururu lamen wal jallate shururu mi anwaju jira shururu ya burtukane dama wala la benzi futengala dama wala la benzi futengala
لا شرورو وفي تمبراني شرورو يا برتقاني هو دم ولا لا بنسي بوتنجلا